Magaalaa Adaamaa kutaa magaalaa Abbaa Gadaatti balaa lolaa gannaa deddeebi'ee mudatu hambisuuf duulli bo'oo lolaa qulqulleessuu geggeeffame. Duulli qulqullinaa kunis hawaasa kutaa magaalichaa fi seektaraalee mootummaa garaagaraa kan hirmaachise ta'uun himameera. Hawaasni duula qulqullinaa kanarratti hirmaatanis magaalaa keenya qulqulleessuun balaa lolaa rooba gannaan dhufuu malu ittisuun cinatti hawwatummaa magaalaa keenyaa kan dabalu waan ta'eef gara fuulduraattis hirmaannaa itti fufinsaa taasisuun qulqullina magaalaa keenyaa ni eegnaa jedhan. Akkuma beekamu yeroon isaa yeroo gannaa waan ta'eef bo'ooleen lolaa biyyeedhaan fi kosiidhaan guutamanii lolaan karaa isaa qabatee akka hin deemne waan taasisuuf rakkoo sana ganni amma dhufe kun bokkeenyi lolaan isaa baay'atee akka magaalaa yookiin hawaasa akka miinee fi kan qulqulleessaa jiru. Faayidaan isaa numaaf kanuma irra deemnu kana qulqullina argachuudhaaf lolaanis kunis maalis qe'ee akka balleessu qaama namaas caammaas maal gadi balleessuu fi qulqullina eeguu gadi dirqama keenyadha. Kanaafiyyuu kan waggaa dheeraaf cufamee jiru kana isa banuudhaaf jennee duula itti baanee jirra gara kana. Lolaan boo'ii qabatee deemuutu qabu asfaaltii irra yaa'u waan baay'ee balleessuu danda'a waan ta'eef faayidaan isaa lolaan akka asfaaltii irra yaa'anii taasisa. Dhaamsi ani hawaasaaf qabu immoo hawaasni dursee naannoo isaa sirriitti qulqulleessuu qaba. Itti gaafatamaan waajjira kantiibaa bulchiinsa magaalaa Adaamaa obbo Makuriyaa Dinquu karoora hojii gannaa ittiin hoogganuu dandeenyu akka magaalaatti baafannee jirru keessaa tokko duula qulqullinaati jechuun innis yeroo hundaa jiini seenee torbee jalqabaa irratti kan geggeeffamu yoo ta'u kanaaf nutis karoora qabannee jirru bu'uura godhachuun hojiitti seennee jirraa jedhan. Karoora hojii gannaa ittiin hoogganuu dandeenyu akka magaalaa Adaamaatti baasneeti kan jirru. Karoora kana keessaa tokko duula qulqullinaati. Jiini seenee torban jalqabaati irratti duulli qulqullinaa gaggeeffamuu qabaa jennee akkaatuma karoora baasneen hojii eegalleeti kan jirru. Kanaan duras hojiin kun itti fufinsaan kan hojjetamaa ture ta'uu ibsuun amma garuu bifa addaatiin seektaraalee mootummaa akka magaalaatti jiran qoqqooduudhaan hunduu magaalaa isaa qulqulleessuu keessatti akka ga'ee ba'atu taasifameera jedhan. Dhimmoonni balfa gogaa ta'an isaanis magaalaa keessaa kaasuudha. Sababiin isaa bishaan haree bakkee bo'oo kanatti walitti qabee rakkoo keessa galchaa jira waan ta'eef bo'oon duudaa jira waan ta'eef inni sun akka hin taane guyyaa har'aa kana hojjetaa mootummaatiinis jiraata kutaa magaalaa kanaatiinis irratti duullee hojjechaati kan jirru. Guyyaa har'aa kana kan hirmaachaa jiru naannoo kana amma seektaraalee fi qoonnee kan kennine jiraatanii magaalaa kan kutaa magaalaa kana keessa jiru aanaa isaanii irratti qoqqoodamanii isaanis hojii kana hojjechaati kan jiran. Kanaaf gaafa hojii kana kutaa magaalaa keessatti hojjennu hojjetaa mootummaa qofa osoo hin taane jiraatan magaalaatis waliin bakkee walii qoqqoonne hojjechaa jirra waan ta'eef waliin kan raawwatamu. Itti aanaan hojii geggeessaa fi itti gaafatamaan damee tajaajila mana qopheessaa magaalaa Adaamaa obbo Haftaamuu Giza'uu gama isaaniitiin duulli qulqullinaa yeroo kamiyyuu addaan cituu kan hin qabne ta'uu hubannee hawaasaaf hubannoo kennuun bo'oo bishaanirraa balfa garaagaraa ittisuun miidhaan balaa lolaan akka hin qaqqabneef xiyyeeffannoon hojjechaa jirraa jedhan. Guyyaa har'aa kana hojiin guddaan kan hojjetamaa jiru hojii duula qulqullinaati. Hojii duula qulqullinaa yeroo kamuu addaan cituu kan hin qabne ta'uusaa beekamurraa kan ka'e sababni isaatis maaliif sodaan ittisa balaatiin dursa dhufuu danda'u tokko lolaadha. Yeroo ammaa kana immoo waqtii gannaa ta'urraa kan ka'e roobni yeroo hundaa waan roobuu danda'uuf bo'oo lolaa qabnu san jala qulqulleessaa deemuun murteessaa ta'uusaa hubatame. Kanaaf kan qulqulleessaa jirrudha. Bu'aa inni qabu tokkoffaa irratti bo'oo lolaa karaa yoo duude jiraate saaquudhaan bishaan karaa qabatee akka deemuufi bakka isaa barbaachisu karaa isaa barbaachisuun akka deemuuf hawaasni kan qulqulleessaa jirudha. Itti dabaluunis ganna kana seektaroonni kutaa magaalaa hundi hawaasa isaanii hirmaachisuun balaa lolaa dursanii ittisuu irratti hojiin bal'aa eegalameera. Kanaafuu hawaasni magaalaa keenyaa mooraa isaarraa eegalee naannoo isaa qulqulleessuun dursanii ittisuu irratti akka xiyyeeffatuuf waamicha koon dhiyeessas jedhan. Tokkoffaa yeroon kun yeroo murteessaa ta'urraa kan ka'e bishaan hawaasa keenya akka miidhuu hin dandeenyeef hojii hojjetamudha. Hawaasnis kan hubatee kan nu deeggaraa jiru. Seektaroonni adda addaatis kan hubatanis yeroo ammaa kana kan hojjechaa jiru. Hawaasa keenya
sodaa fi akkasumas wantoota tasaa dhufuu danda'an irraa ittisuudhaaf kan hojjetamaa jiru ta'uusaa hubatame hawaasni kan qulqulleessaa jirudha. Seektaroonni sadan qodatanii kan itti qulqulleessaa jiran ta'uusaa kun immoo hojii guddaa ta'uusaa hubachuu danda'uu qabna. Hawaasa keenyaa fi kan xumura irratti dhaamsa qabnu keessaa wantoota hin barbaachifne bakka hin barbaachisnetti gatuurraa akka of qusatan jechuu barbaanna. Kanas jechuun maaliif bo'oo lolaati irratti yeroo roobni roobu waan xiqqaatu bishaan karaa biraatti hawaasatti deebisuu danda'a waan ta'eef waan gannu hunda isaatu bakka isaa malutti yoo teechifne gaariidha kan hojjechuun kaasuun barbaada. Kan ammoo hawaasni keenya akka nu deeggaraniif hawwii guddaa qabna. Akkuma kaleessaa akka nu bira dhaabbatan waamicha keenya dabarsina.